gara waggaa 30tti adeemaa jiru kun dandeettii raawwachiisummaa public servant fi hoggansa naannoo Oromiyaa fi naannolee fooyyessuuf hojjechaa jira. Hojjeches agarsiisuu qofa otoo hin taane biyyattii keessaa State University jalqabaati gitan qabu dorgomaan qabu irra deebi'uudhaan. Ladies and gentlemen, the current Oromiyaa State University, before it has evolved fully to what it is now, has gone through a number of stages. It was first established in 1996 as a training center, which later developed into Oromiyaa Management Institute. It didn't stop there. It then continued to evolve and became Public Service College of Oromiyaa, which, of course, finally developed into the current Oromiyaa State University in 2007 as the only state university in Ethiopia so proudly. Ladies and gentlemen, congratulations and welcome to the Oromiyaa State University. In the age-old tradition of the people of Oromo, events, especially grand events like this, do not begin without the blessings of elderly. And you know the Gada system? The Gada system is the administrative system of thousands of years of age of the Oromiyaa people, the people of Oromo. And we have the Gada fathers amongst us here this morning to bless this event with their blessings, ladies and gentlemen. Please welcome them in a big round of applause to the Gada fathers here with us. Give them a big round of applause. Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa Sirna Gadaa Gaaddisa Gadaa jalatti waan guddateef waan jiruufu hammattummaa Sirna Gadaa waloomina Sirna Gadaa tokkummaa Sirna Gadaa addunyaatti beeksisuuf dippiloomaasii adda addaa biyyoottan alaa wajjin hojjechaa akka jiru keessummoonni har'a asitti argaman dippiloomaatonni har'a asitti argaman ragaadha. Maarree seensa balbala isaarraa jalqabee yeroo seentan suuraa abbaa gadaa fi haadha siinqeetu jira. Kun immoo gadaa dhalootatti dabarsuu, tokkummaa dhalootatti dabarsuu, barnoota ammayyaa wajjin wal simsiisee kan labsu Yuunvarsitiin Naannoo Oromiyaa. Har'as sagantaa seena qabeessa kana irratti abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa as baanee akka eebbaan nu saaqan kabaja guddaan affeerra. Nu gaggeessaa abbootii gadaa maanguddoota akkasumas abbootii amantaa. Sagantaan kun OBN sagalee ummataatiin kallattiidhaan bakka jirtanitti isin bira gahaa jira. Kun eebba barattoota Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti gaggeeffamaa jiru. Yes, ladies and gentlemen, please welcome to the stage the Abba Gadas to give us their blessings as we start the commencement ceremony here at the Oromiyaa State University. We're also proudly and happily joined by faith leaders of Ethiopia here. Istedina ijarra hafa fate sina daga sikko mando dagai wajale burla dagai borana barreto dagai kadagai nagaan olch ka olche nagaan bulch ka bulche nagaan olch gada roba god gada kufa god gada misa god gada mirga god barate kana fiixaan baas isaan illee baratanii ka isaan duuba dhufuun illee rabbi akka ga'u rabbiin kadhannaa rabbi nuu haa dhaga'u gadaa roobaaf nagaa hora abula no folcha kanagaa nu bulchi nagaa nu haa oolchu kanagaa nu bulchi nagaa nu haa oolchu biyya teenya biyya nagaa haa godhu biyya quufaa haa godhu misooma ijaan arganne kana biyya keenya guddinne itti haa guddisu itti nu haa eda'u
beekaa keennarra nu haa bulchu wallaalaa keenna nu haa beessisu tokkochummaa keenna nu haa qabsiisu walaa beennu biyyi teenna biyya araaraa haa taatu biyya nagaa haa taatu araarri haa bu'u nageenni haa bu'u biyya misoomaa biyya guddinnaa haa taatu toltu Rabbi nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu karaa nagaa irra nu haa oolchu biyya teenna biyya nagaa nu haa godhu guyyaa hadhaa kana guyyaa bareedaa ijoolleen boru amaanaa rabbiitiif amaanaa ummataa fudhachuuf qophaa'uftan kun hiree bareeda hiree gaarii hiree biyyi isinirratti afaa wal beekee nageenni bu rabbiin isin haa taasisu biyyi teenna biyya gabbinnaa haa taatu biyya quufaa haa taatu mootummaa keenna mootummaa nagaa rabbi nu haa godhu ka ummanni jalaa dhaga'u ka innillee ummataa dhaga'u mootummaa misoomaa mootummaa badhaadhinnaa rabbi irra nu haa tursiisu irra nu haa bulchu barri roobaa nagaa guufaa gabbinna horaa bula ilteedinna nuuf bulcha faatee waaqni dhaga'i lafti dhaga'i gadaan dhaga'i gadaa moojiin dhaga'i gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi barataa nagaa godhi ka biyya bulchu godhi adda xumuree gadaara waaqni nagaa isaa haa kennu barsiisaan nagaa barataan nagaa gadaan roobaaf nagaa toltu kanagaan nu oolcha nagaan nu haa bulchu biyya keenna biyya nagaa nu haa godhu biyya jaalalaa nu haa godhu biyya tokkummaa nu haa godhu warra eebbifama kana ka biyya qajeelchu haadhi nu haa godhu keessummoota keenya ka nagaan dhufa nagaan nu haa galchu kantiibaa keenya nu haa kaa'u toltu haa qabattu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد إبا كنا كنردا إبا بلكي إبا دنيا اللي آخرت اللي تملكهم رب وهاتايس جمّتشو اتفوف رب وهاتايس وان جمّتشو كنا قفوت تو رب نراها ديبس والنجد ويوجرات أفان تكتي seensa mooraa kolleejjii kanaatti yookiin yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa magaalaa baattu argamu kanarratti akkuma seenaniin seenaa nama guddaa suuraa nama guddaatu as jira suuraa san yoo laalle yoo xiinxalline seenaa san nama san yoo xiinxalline waan guddoo irraa arganna seenaa Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdillee Azran jechaadha daandii guddaa nuusaaqanii fakkeenya guddaadha amaanaa guddatu nu kennameera amaanaa dura jirurraan warra amaanaa ba'u rabbi nu haa taa'isu biyya teenna biyya quufaa biyya milkii biyya guddinnaa rabbi nu haa taa'isu dhaloota duubaa dhufu kana ka baratee waan baratee dalagu rabbi nu haa taa'isu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu biyya keenna rabbi biyya nagaa nu haa taasisu nageenni itti nu haa fifu misoomni itti nu haa fifu afaan keenna wal haa beeku dhartii jidduu keennaa haa ka'u warri gammachuun adda gammadee dhufee asitti eebbifame kun gammachuun nagayaan gara maatii isaa haa deebi'u kun toltu maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin ameen. Thank you so very much, ladies and gentlemen. Please give a big round of applause to the Honorable Abagedas, faith leaders and religious fathers for giving us the blessings and also wishing us the best as we start the commencement ceremony here at the Oromiyaa State University. Abbootii gadaa fi abbootii amantaa guddaa galateeffannaa eebbisaanii haphee ta'e nuttaa qabatu umurii dheeraa hawwinaaf. OBN sagaleen uummataa kallattiidhaan sagantaa kana waggaa waggaan kan isin biraan geessu yommuu ta'u har'as kunoo haala addaan sagantaa kana bakka jirtanitti isin biraan gahaa jira. OBN fi Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa hidhata guddaa qabu qorannoo yuunivarsiitichi taasisu keessaa tokko akkamitti odeessiin in daawwatamoo in dhaggeeffatamoo isa jedhu qorannoo dhaggeeffattootaaf daawwattootaa kan qoratu akkuma hojii sakaanii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaati. Kana malees hooggansi OBN fi hojjettoonni 5 har'an eebbifamu hooggansa OBN Fasaha Balaayina dabalatee hooggansa hojjettoonni 5 asitti eebbifamaa jiru baga gammaddan jedhaani haala addaan baga gammaddan jedhaan guddaa galateeffannaa. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa digirii jalqabaa digirii lammaffaa yookaan maasters in PhD barsiisaa eebbisiisaa jira.
hojjettootaaf hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatiin dabalatee akkasumas misoomaa fi leenjii dhaabbilee misoomaaf leenjii garaagaraa ni kenna. Ga'umsa ogummaa hojjettootaa ni madaala. Qormaata qacarrii jijjiiraa fi guddina sadarkaa hojjettootaa irrattis ni hojjeta. Yuunvarsiitiin naannoo Oromiyaa qorannoo fi qo'annoo gaggeessuun madda qaroominaa qe'ee hayyootaa ta'aa jira. Baga gammaddan baga gammanne jenna irra deebi'uudhaan. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, among the leading missions of the Oromiyaa State University is guiding the leaders. Under this grand mission, the university supports the transformation of institutions in the region, also supports the reform program, as well as building the capacity of the public servants, employees of the Oromiyaa region. For example, providing scholarship opportunities to citizens, including from other regions, such as Gambella, for example, in master's degree program, as well as Somali and Afar regions. These are neighboring regions to Oromiyaa. It also also conducts research, especially in the assessment of revenue collection in the region. Based on the findings, interestingly, this year, the Oromiyaa region has been able to garner over 200 billion in revenue due to the research output that has been put forward by Oromiyaa State University. That calls for a round of applause, ladies and gentlemen. That's an amazing performance, and this is also being replicated in other regions as well. For example, in Gambella, Benishangul Gumuz, also Jigjiga town of the Somali region. Job very well done, Oromiyaa State University. This indicates that such problems can also solve not only the regions but the country's problems at different states. Therefore, although the university was established as a State University of Oromiyaa, it is also proudly serving other nations and nationalities of Ethiopia. Welcome to the Oromiyaa State University and congratulations to the date. Dabalatanis aadaa fi seenaa duudhaa dhalootatti dabarsuu keessatti gahee guddaa hojjechaa jira. Akkuma argitan siidaan Maamar Rashaad goonni qubee goonni afaanii miidiyaan akka banamuufillee qabsoo guddaa taasisaa kan turan as jira. Kun immoo dhaloonni akka seenaarraa baratu kan taasisu kanattaan sun daa'imman magaalaa baatu yookaan immoo barattoonni magaalaa baatu faaruu nu dhiyeessuu akkamitti simattu faaruu daawwannee garattaanutti immoo dabarraa hamileen simadhaanii bagattiin isin ga'e bagattiin nu ga'e. Ladies and gentlemen, now please welcome for a theme song, a choir from students from around the schools in Bati town. Batu town will come on board on the stage to present the theme song today. The floor is yours, guys.
Yuunvarsitii naannoo Oromiyaa. Namni kaayyoo qabu Yuunvarsitii naannoo Oromiyaa. galateeffannaa kanneen barattoota kana leenjisan Assaggadaችን ተሌ ቤዛ ታጀበ akkasumas moonaan geetuu fi addaamuu gammachuu nu galateeffadha. Daa'imman akkasaan biyya isaanii jaallatan akkasaan barnoonni bu'uura waa hundaa ta'ee akka beekanii fi ija jabaatanii of ibsuu akka danda'an kanneen taasisan guddaa galateeffanna. Yes, we thank so very much the youngsters who presented the theme song of the day. And thank you to the producers, the choreographers, and all the people who involved in producing that beautiful song. Thank you so very much. And also, bringing these children to the stage in front of this wonderful crowd is a very good initiative so that they can be inspired to be the next leaders, to be the next graduates, and to, to take over the leadership of the country. Thank you once again, everyone. Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa akkuma maddisaaqee abbaa gadaate akkuma gaaddisa gadaa jalatti barate sana duudhaaf seenaa ummata kanaa iddoo guddaa geessisuuf ifaajjee hojjechaa jira. Sadarkaa hariiroo gaarii yookaan dippiloomaasii biyyattiin qabdu caalaatti cimsuuf cimee hojjechaa jira. Kanaanis yuunivarsiitiiwwan biyyootan ollaa fakkeenyaaf kan akka Sudaan Kibbaa, Yuunivarsiitii Jubaa wajjin, Keeniyaa, Yuunivarsiitii Jomo Kenyaata wajjin, Somaliland University Hargeisa waliin akkasumas Asia, Awurooppaa fi Laatiin Ameerikaattis biyyoottan Afrikaa birootti walitti dhufeenya hariiroo guddaa cimaa horatee hojjechaa jira. Kanaanis language centerin as university kana keessatti yookaan giddugalli afaanii akka hundaa'u ta'ee waliin hojjechaa jira. Kunigaa faayidaansaa afaan Oromoo
qeetiin ba'uu lagan ce'uu raadiyoo cabsa akkuma jedhame sana ituun taane akka inni baargama ce'ee afaan saba guddaa kanaa afaan addunyaa akka inni ta'uu danda'u kan hojjechaa jiru yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa irra deebi'uudhaan kanneen yuunivarsiitii kana keessatti barsiistan barattan eebbifamtan hundi keessan baga gammaddan jenna. The Oromiyaa State University, ladies and gentlemen, has also been able to build strong ties with universities in Asia, Europe, and South America, not to mention those, of course, in Africa as well. These institutions have helped to garner opportunities such as fully funded scholarship. For example, in China, currently there are 3 PhD students attending their fully funded scholarship in China. The MOU signed with New Delhi University in India and the Bangladesh as well as the Indonesian embassies are a living testimony of Oromiyaa State University's international reputation. The Justice Sector Transformation and Media and Diplomacy Project being undertaken in collaboration with Virgin University of Amsterdam, the Netherlands, magnifies our ties with Europe. Altogether, the Oromiyaa State University is doing a remarkable job in bringing people together, strengthening the relationship between nations and nationalities, promoting the diplomacy of our country worldwide, while also showcasing local and indigenous knowledge, culture and language of the Oromo people on the global stage. Congratulations, ladies and gentlemen. Kanattan sun Dr. Garamo Luka, President University Naannoo Oromiyaa kabajaan gara waltajjiitti taffeerra keessummootaas jiraniif eebbifamtootaaf akkasumas maatii eebbifamtootaaf baga nagaan dhuftan jedhanii ergaa baga nagaan dhuftanii akka dabarsan. Ladies and gentlemen, now please welcome His Excellency Dr. Garamo Luka, President of the Oromiyaa State University, to give you a warm welcome speech. Baga gammaddan. Bagantin singay baga gammaddanin jedhe. Congratulations. Kabajamoo Adde Saada Abdurrahman Afyaa'ii Caffee Oromiyaaf keessummaa kabajaa guyyaa har'aa. Kabajamoo Adde Kokabeedhaa hooggantuu biiroo Public Serviceef misooma qabeenya humna namaa Oromiyaa fi miseensa boordii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa. Kabajamoo Obbo Ahmadiin Ismaa'eel kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baatuuf miseensa boordii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa. Kabajamoo Ambaasaadder Diinaa Muftii miseensa koree dhaabbii dhimma alaa mana maree bakka bu'oota ummatoota Ripaabilik Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa. Kabajamoo Obbo Salamoon Araddaa Waqtolaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti abbaa murtii. Kabajamtoota hooggantoota sadarkaa naannoo federaalarraa nu gidduutti argamtan, kabajamtoota koree qindeessituu magaalaa Baatuuf aanaa Adaamii Tulluu Jiddaa Kombolchaa, kabajamtoota hooggantoota miseensota saneetii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa, kabajamtoota hojjettoota Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa, kabajamtoota abbootii gadaaf haadholii siinqee, kabajamtoota keessummoota keenya hundaa ol, kabajamtoota warra abbaa cidhaa har'aa eebbifamtoota keenya. Duraan dursee bagattiin singa'ee keessummoonni keenya immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Keessummoota alaas of harkaa waan qabnuuf isaaniinis baga dhuftan jedheen gara afaan Oromootti deebi'an of qolchitu. His Excellency Yuson Arcado Menese, Ambassador of the Republic of Colombia to the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Permanent Representative to Africa Union. His Excellency Stuart Neumann, Ambassador of People's Republic of Bangladesh to the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Permanent Representative to Africa Union. Her Excellency Rose Kashambe Sakala, Ambassador of Republic of Zambia to the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Her Excellency His Excellency Dina Nakumba Jere, Malawi Head of Mission to Ethiopia. His Excellency Antonio Orjana, Deputy Head of Mission of Armenia. On behalf of Oromiyaa State University,
it's my great honor to extend a heartfelt welcome to each and every one of you. Today is a day of pride, achievement, and a new beginning, and we are privileged to share it with such esteemed guests. Welcome to Oromiyaa State University. Welcome to this program. We are particularly honored by the presence of His Excellency Professor Robert Mayam Deng, Vice Chancellor of the University of Juba, South Sudan, whose partnership and friendship together, the bonds of academic and cultural cooperation between our institution and our nation. Welcome, dear Professor. Your Excellencies, our distinguished ambassadors and diplomats, your presence here not only graces this occasion, but also reflects the deep and enduring ties of friendship, solidarity, and cooperation between Ethiopia and your respective countries. Education is a bridge that connects peoples, and your support for academic advancement is a powerful testimony to that shared commitment. As we celebrate this milestone, let us also reaffirm our shared visions of education as a catalyst for peace, development, prosperity across Africa and beyond. May this day inspire us all to continue building bridge of understanding and cooperation. Welcome to Oromiyaa State University. Welcome to Ethiopia. Congratulations to the graduating class of 2025. Baga gammaddan hin jedhammas. Misoomni badhaadhinni biyya tokkoo keessatti gaheen dhaabbilee olaanaa guddaadha. Sababiin isaas dhaabbileen barnoota olaanoo misoomaa fi gahumsa qabeenya humna namaa irratti waan hojjetaniif. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa erga akka wiirtuu leenjiitti hundeeffamee waggaa 30 guutuuf ji'a muraasa ta'uu hafa. Bara dhufu kana bara 2018 naannoo Onkoloolessaa waggaa 30ffaasaa waan kabajnuuf bagattiin siin ga'e baga jala bultiif geessan warri har'a eebbifamtan warra seenaa qabeessa warra carraa qabeessa baga gammaddan jechuun barbaada. Dhaabbanni yeroo sana xiqqoo irraa jalqabe suuta suutaan muuxannoo argachaa akkasumas mul'ata isaa fooyyessaa of jijjiiraa kunoo har'aan gaheera. Keessumaa immoo mootummaa jijjiiramaa keenya xiyyeeffannoo addaa yuunivarsiitii keenyaaf kenneen humni isaa akka cimuu fi akka dhaabbata cimaa ta'uuf baay'ee nu deeggareera. Carraa kanaan mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa koo fi maqaa maneejmentii yuunivarsiitii keenyaan galata galchuun barbaada. Haaluma kanaan bara 2014 caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa kan duraan akaadaamii hooggansa Oromiyaa jedhamu waamamu akka yuunivarsiitiitti makamu gochuunsaa yuunivarsiitii kanaaf humna guddaa ta'eera. Kana malees mootummaan yuunivarsiitii keessatti boordii irraa kaasee hanga hooggansaatti riifoormii adda addaa gaggeessuutiin hojiin kun xiyyeeffannoo guddaa akka argatu taasiseera. Hooggansi yuunivarsiitichaa kallattiif deeggarsa boordii yuunivarsiitichaa akkasumas mootummaa irraa fudhatuun hojii jajjabaa hojjechaa tureera, ammas hojjechaa jira. Hojiin jalqaba yuunivarsiitiin ergamaaf mul'ata isaa sirriitti akka beekuuf akka bahu haala mijeessuudha. Haala kanaan hooggansi yuunivarsiitichaa barsiisonni, qorattoonni, hojjettoonni bulchiinsaa sadarkaa adda addaan jiran mul'ata yuunivarsiitii irratti waliigaluutiin hojii gurguddaa hojjechaa turaniiru, har'as hojjechaa jiru. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yuunivarsiitii biyyattii keessatti argaman keessaa adda kan isa taasisu waan hedduun yoo jiraate illee inni guddaan yuunivarsiitii dhimma imaammataa fi dandeettii raawwachiisummaa mootummaa fi qaamolee biroo misooma irratti hojjetanii cimsuu irratti xiyyeeffatee waan hojjetuuf. Kana malees akkuma beektan yuunivarsiitiin maqaansaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa
maqaa uummata guddaa qabatee hundaa'uu isaati. Kunis ergama walxaxaaf cimaa ta'uunsaa beekamaadha. Kun immoo kaan immoo kan baruuf barsiisuu karaa qorannoo kan immoo karaa baruuf barsiisuu karaa qorannoof gorsaa akkasumas karaa leenjii gaggabaabaa hooggansaa public servantii karaa madaallii gahumsaa akkasumas tajaajila lammummaatiin raawwachaa jira. Haaluma kanaan waggoota 3 darban keessatti karaa damee barnootaatiin hojii baruuf barsiisuu durumaanuu jalqabee jiru cimsee itti fufuu dabalataanis qophii adda addaa gochuutiin gulantaa barumsaa digirii 3ffaa yookaan PhD banuu joornaalii yuunivarsiitii hundeessuuf maxxansa marsaa 2ffaa xumuree 3ffaaf akka qophaa'u gochuun akka fakkeenyaatti kaasuun kan danda'amudha. Kana malees hayyoonni keenya gurguddoon uummatasaaf bu'aa guddaa buusaniif beekumsa fi hojii adda addaa hojjetaniif beekamtii fi dooktareetii kabajaa kennuunis kanuma keessatti lakkaa'ama. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota keessummoota keenyaa kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa har'aa gama qorannoo fi gorsaatiin seektarootaaf magaalota Oromiyaa hedduuf qorannoo jajjaboo hojjechuuf magaalonni fi seektaroonni akka isaan hojii isaanii cimanii hojjetan gochuu keessatti hojii gurguddaa hojjenneera. Akka fakkeenyaatti magaala Adaamaa waliin Adaamaa Smart City, magaala Bishooftuu waliinis Bishooftuu Smart City, akkasumas magaala Baatuu Smart City caqasuun hin danda'ama. Akkasumas potenshaala galii mootummaa naannoo Oromiyaa qorannoof gorsaatiin deeggaruun hojii gurguddaa hojjenneera. Agarsiistuun kana malees potenshaala galii qorattuutiin biyya keessatti dorgomaa duwwaatuun ta'in dorgomaa fi filatamaa isa jalqabaa taaneera. Agarsiistuun kana naannoo keenyaatii alatti naannoo Gambeellaa, naannoo Beenishaangul akkasumas magaala Jijjigaaf dorgomnee hojii kana gar tokkoo isaa hojjennee isa kaan hojjechaa jirra. Yuunivarsiitiin keenya dorgomaa ta'uu isaatiin warri asitti baratan eebbifamtan, warri asii hojjettan, warri asii hooggantan baga gammaddan siniin jechuun barbaada. Gahumsa public servantii Oromiyaa fooyyessuuf hojiilee adda addaa hojjetamaniiru. Isaan keessaa hammata gahumsaa waliigalaa generic competency framework, hammata gahumsaa teeknikaa yookaan technical competency framework biiroo misooma qabeenya humna namaa Oromiyaa waliin ta'uutiin qopheessinee gara hojiitti galchuutiin dandeettii hojjettoota naannoo Oromiyaa cimsuu keessatti gahee keenya bahaa jirra. Instituutii dhimma kana hojjetus hundeessinee hojiitti gallee bu'aa gurguddaa irratti argachaa jirra. Warra hanqina qabaniif immoo leenjii gaggabaabaa kennuutiin humna isaanii cimsuuf hojjechaa jirra. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa bara kolleejjii turerraa eegalee kora qorannoo biyyoolessaa adda addaa gaggeessaa tureera. Bara 2017 kana akka waliigalaatti kora biyyoolessaa 12ffaa, kora idil addunyaa immoo 2ffaa bifa adda ta'een qopheessuu danda'eera. Kora kanarratti hayyoonni dippiloomaatonni ardiilee adda addaa Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa kaabaa, Ameerikaa kibbaa irraa dhufan waraqaa dhiyeessuu duwwaatu hin ta'in muuxannoo isaanii ogeessotaaf hooggantoota naannoof qoodaniiru. Hojii gama leenjii hooggansaan hojjetamaa jiru bu'aa guddaa buusaa jira. Qaawwa hooggansa keenya sadarkaa adda addaan jiru fooyyessuu irratti argama. Leenjiin moojila leenjii adda addaa qopheessuutiin qaawwa hooggansi qabu qorachuutiin naannoorraa hanga gandaatti hooggantoota keenyaaf leenjii adda addaa kennaa turreerraa kennuuttis argamna. Gama tajaajila lammummaatiin hojii barana hojjenneen gara qarshii miiliyoona 19tti tilmaamamu uummata keenya tajaajilleerra. Yuunivarsiitichi bajeta mootummaa duwwaatiin guddachuu waan hin dandeenyeef galii keessoo guddisuuf hojii adda addaa hojjetameen waggoota 3 darban keessatti galii yuunivarsiitichaa dachaa 5 guddisuun danda'ameera. Dachaa 5 guddisuu duwwaatu hin ta'in madda galii adda addaas bal'isuun danda'ameera. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota keessummoota keenyaa kabajamtoota eebbifamtoota yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa magaala Baatuu bulchiinsa godina Shawaa Bahaa fi bulchiinsa godina Arsii Lixaa waliin addatti hojjechaa jira. Magaalli Baatuu teessoo yuunivarsiitii keenyaa ta'uutiin hedduu fayyadamaa jirti. Kan kallattiidhaan deeggarsa adda addaaf yuunivarsiitii irraa argatuun alatti
alkallattiidhaan sababa yuunivarsiitii asitti argamuuf yoo xiqqaate waggaatti namoonni 30,000 hanga 50,000 magaala Baatuu seenanii bulanii ba'u. Kun immoo dinagdee magaalittii sochoosuu keessatti hiika guddaa qaba. Kana malees qorattoonni biyya alaa ambaasaaddaroonni dippiloomaatonni adda addaa nu faana qunnamtii qaban gara yuunivarsiitii keenyaa yoo dhufan magaala Baatuu asumaan arganii beekanii waliin hojjechuufis fedhii agarsiisanii deebi'u. Leenjiiwwan murteessoo ta'an kan akka leenjii kominikeeshinii fi ogeessota miidiyaa asitti waan kennamuuf carraa kanaan magaalli Baatuu beeksisuuf carraa guddaa uumeera. Addatti immoo bara baranaa kana mana barumsaa addaa Malkaa Tajoo bulchiinsa magaalaa Baatuu irraa fudhachuudhaan qulqullina barnootaa fooyyessuuf hojii jalqabneerra. Barri barnootaa baranaa xumuramuuf jiini 3 yoo hafe yoo fudhannellee tarkaanfii adda addaa fudhachuutiin qulqullinni barnootaa akka fooyya'uuf hojiitti seenuu keenya ibsaa. Carraa kanaan bulchiinsi magaalaa Baatuu mana barumsaa kana akka yuunivarsiitii keenya jalatti bulu gochuu isaatiif maqaa kootiif maqaa maaneejmentii yuunivarsiitiitiin galateeffachuun barbaada. Galatoomaa naa jedha. Asumaanis mana barumsaa kana mana barumsaa addaa kan barattoonni qaqqaxaleen naannoo kana qormaataan filatamanii barumsa sirriitti argatanii akka biyyaatti dorgomaa akka ta'an akka goonu waadaa galuu barbaada. Gama hariiroo yuunivarsiitii keenyaatiin waggoota 3 darban hojii gurguddaa hojjetameen hariiroon biyya keessaa, hariiroo dhaabbilee miti mootummaa, hariiroo idil addunyaa milkaa'ina gurguddaa arganneerra. Keessumaayyuu hariiroo Academy of Public Administration for Republic of Armenia jedhu waliin hariiroo uumneen hooggantoonni gidduu galeessaa yuunivarsiitichaa 3 guyyoota 12 leenjii TOT fudhatanii deebi'uu danda'aniiru. Akkuma sila ifes yuunivarsiitii biyya Chaayinaatti argamu namoota 3 PhD barsiifachaa jirra. Kana malees hooggantoota gidduu galeessaa naannoo 8 ta'an bara darbe biyya Chaayinaatti leenjii gabaabaa akka isaan argatan carraa arganneerra. Walumaa galatti hariiroon keenya bu'aa buusaa jiraachuusaa agarsiisa. Gama piroojeektiitiin waggaa 3 darban keessatti hojii gurguddoo hojjetaman kaafteeriyaa hojjettootaa, mana kitaabaa dijitaalawaa, galma waliigalaa akkasumas wiirtuu leenjii daree ciisichaa fi kutaa leenjii adda addaa of keessaa qabu smart ruumii 2 mana jiimii 1 xumurree hojiitti galchineerra. Bareedina mooraa keenyaa fooyyessuuf hojiiwwan hojjetaman bu'aa qabeessadha. Bareedinni mooraa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa duraanuu bareedaa ture. Isa kana fooyyessuuf itti fufsiisuuf ammas ashaaraa keenya kaa'aa jirra. Gama teknooloojiitiin laaboraatoorii kompiitara sadarkaa eeggate 10 hundeessuu fi fooyyessuudhaan hojiitti waan galchineef yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa waggaa 3 darbe keessatti wiirtuu qormaata biyyoolessaa bahisaa yookaan exit exam akkasumas wiirtuu qormaata seensaa national graduate exam ta'ee tajaajilaa jira. Baran ammoo dabalataan barattoota kutaa 12 online qoraman barattoota magaalaa kana 1,200 akka yuunivarsiitiitti qoram taasisneerra. Kana malees qormaan yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti kennamu barana seemistira 2ffaatii kaasee online yookaan teknooloojiin qoruu dandeenyeerra. Akkasumas security dallaatiif jecha waggaa 2 darbeetii kaasnee kaameraa 47 diriirsuutiin yuunivarsiitiin keenya nageenyi isaa akka eegamu gochuu dandeenyeerra. Walumaa gala waggoota 3 darban yuunivarsiitii keessatti ijaaram ciminaaf kutannootiin hojjechaa turreerra. Yeroo yerootti hanqina irraa barachaa bara 2017 kutannoon hojjennee baay'ee milkoofneerra. Milkaa'ina gaariitiinis xumurreerra. Haala kanaan madaallii badhaasa pireezidantawaa bara 2017 taasisameen qabxii olaanaa 89.43 galmeessuudhaan sektoroota naannoo keessaa sadarkaa 6ffaatiin goolabuu dandeenyeerra. Baga gammaddan sinin jechuun barbaada. Carraa kanaan hojjettootaaf hooggantoota akkasumas maamiltootaaf deeggartoota bu'aa kanaaf gumaachitan hundaa maqaa kootiif maqaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin galatoomaa jechuun barbaada. Hojiin fuulduratti nu eeggatus guddaa ta'uu isaasumaan
sina keekuun barbaada. Hojii yuunivarsiitii keenya kan ta'e hojii baruuf barsiisuu keessatti hojii ciccimaan hojjetamaniiru. Keessumaayyuu qulqullina barnootaa mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan ciccimoo fudhatamaniiru. Isaanis keessaa laayibireerii dijitaalaa hundeessuu, barsiisota mala barsiisuu yookaan HDB barsiisuu, leenjii akka fudhatan gochuu, foramii qulqullina barnootaa yuunivarsiitii sadarkaa yuunivarsiitii irraa hanga muummeetti ijaaruu, barattoonni qormaata baay'insaa fudhatan akka xiyyeeffannootaan qoratan gargaaruu, qormaata yaaliif ta'u hedduu baasuu fi kitaaba adda baasuutiin hojii hojjetameera. Kanaanis jijjiirama guddaa argachaa jirra. Kabajamoo afyaa'ii, kabajamtoota keessumbootaa, kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa har'aa. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa erga hojii baruuf barsiisuu jalqabee kunoo har'a digirii jalqabaatiin marsaa 11ffaa, digirii lammaffaatiin marsaa 8ffaaf barattoota eebbaaf dhiyeesseera. Hanga baranaatti isa baranaatuun dabalatiin barattoota yookaan namoota 64,000 eebbisiisuun gumaacheera. Har'a kan baranaa immoo digirii tokkoffaa 964, dhiira 606, dubara 358, akkasumas digirii lammaffaa 1,009, dhiira 811 fi dubara 198 yommuu dimshaashaan barattoota 1,973, dhiira 1,413, dubara 560 eebbaaf dhiyeesseera. Carraa kanaan eebbifamtoonniif maatiin eebbifamtootaa baga gammaddan jechuun barbaada. Yuunivarsiitiin keenya hojii baruuf barsiisuu keessatti hirmaannaa dubartootaa akka cimu hojjechaa tureera. Gara fuulduraattis ni hojjeta. Haaluma kanaan barattoota dubartootaa har'a digirii tokkoffaa eebbifaman qabxii olaanaa fidanii fi qormaata ministeerri barnootaa baasu darban 10f carraa barumsa maastarsii kennuuf kan murteesse ta'uusaa gammachuutiin isinii ibsuun barbaada. Kana malees addatti barattuu dubaraa maastarsiidhaan qabxii 4 fiddee waancaa kan fudhattuuf immoo yeroo jalqabaaf PhD sponsora goone kan barsiisnu ta'uu keenya mirkaneessuu barbaada. Hojiiwwan hojjetaman akka milkoofnuuf deeggarsi qaama fi gumaachi qaama adda addaa guddaadha. Keessumaayyuu deeggarsaaf hooggansi tarsiimoo boordii bakka bu'insa waan hin qabneef miseensa boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa guddaa galateeffachuun barbaada. Seektaroonniif dhaabbileen adda addaa bulchiinsa magaalaa Baatuu, godina Shawaa Bahaa, aanaa Adaamii Tuulluu Jiddoo Kombolchaa, warri kaanis hundumni keessan imbaasiiwwan biyya adda addaa akkasumas namoonni dhuunfaa milkaa'ina hojii keenyaaf nu waliin hojjettan hundaaf galata galchuun barbaada. Xumura irratti namoonni sagantaa eebbaa kan akka milkaa'uuf koree adda addaa taatanii hooggantanii sagantaa bareedaa kana qopheessan hunda maqaa koof maqaa maneejmentii yuunivarsiitiitiin galata guddaa isinii galchuun barbaada. Kanatti aansuutiin kabajamoo adda saadaa as bahanii eebbifamtootaaf aamsaaf kallattii hojii akka kennan kabajaan hin affeera. Ulfaadhaa galatooma. Bakka gammaddan. Baay'ee bareeddu maashaallah isinirraa jee. Kabajamoo ambaasaadar Diinaa Muftii, kabajamtoota keessummoota federaalaa fi naannoo irraa asitti argamtan, kabajamoo Dr. Garramoo Luuqaa, Pirezidaantii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa, kabajamtoota itti aantoota Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa fi seenatoroota akkasumas miseensa boordii, kabajamoo obbo Ahmaddiin Ismaa'il kantiibaa magaalaa Baatuu, kabajamtoota keessummoota hooggantoota barsiisota hawaasa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota qaadhimamtoota
eebbifamtootaa fi maatii eebbifamtootaa hunda dura eebbifamtoonni arra waggoottan darban keessatti bu'aa bayii hedduu keessa darbuudhaan guyyaa arraa eebbaaf geessan baga isiniin gahee baga gammaddan baga guyyaa dadhabbii keessaniitti argitan isin jechuun barbaada. Hoggansi barsiisonni fi hawaasni yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa akkasumas maatiin eebbifamtootaa dhaloota wabii biyyaa ta'e oomishuun dirqama lammummaa isinirraa eeggamu bahachuun bu'aa dadhabbii keessanii argitanis baga carroomtan isin jechuun barbaada. Akkuma beekamu barnoonni ce'umsa gulantaati malee kan xumuraa miti. Eebbifamtoonni arras guyyaa kana irraa eegalee taateewwan adda addaa imala jireenya keessatti isin mudatu irraa barachaa barnoota keessan gulantaa itti aanuus fooyyeessaa gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaan boqonnaa murteessaa irratti argamtu. Guyyaan kun guyyaa itti barnoota keessan xumurtanii boqonnaa jireenyaa haaraatti ceetan waan ta'eef yeroo gara yerootti haala qabatamaa addunyaan irra jirtu waliin of jijjiiruudhaan biyyaa fi lammii keessan tajaajiluudhaan gahumsa guutuu irratti yeroo argamtanidha. Lammiin barate qaama furmaataati akkuma jedhamu qaroominni addunyaa keenya irra geessee jiru waliin dorgomuuf hawaasa barate nu barbaachisa. Isinis ogummaa barattaniin mul'ata mootummaan guddina biyyaa dhugoomsuuf qabatee hojjechaa jiru akka dhugoomuuf gahee keessan adda durummaan akka bahattan isinii dhaama. Qabeenyi guddaan ofii fi maatii keessaniin ittiin jijjiirtan dabarees naannoo fi biyya keessan ittiin ceebsitan beekumsa. Maddi beekumsaa ammoo barnoota. Barnoonni bu'uura guddina hawaas dinagdee siyaasaa fi hawaasummaati. Galmi barnootaa inni ijoon guddina biyyaa dhugoomsuudha. Mul'ata kana bira gahuuf ammoo barnoota qulqullina qabu dhaloota sonaa fi duudhaa hawaasaa kabajee naamusa ogummaan gaafatu gonfachuudhaan wabii biyyaa ta'e qabaachuun galma ga'a. Biyyoonni guddatan barnoota qulqullina qabuun dhaloota bocanii guddisuudhaan teknooloojiin dagaagsuun oomishtummaa dachaan dabaluun tajaajila qulqulluu dhaqqabamaa fi haqa qabeessa ta'e lammiif kennuun misooma bu'uuraa ummata qabuu fi carraa hojii bal'inaan uumuudhaan guddina dinagdee biyyaa saffisiisuu jiruu fi jireenya lammiilee isaanii fooyyeessuun biyya jireenyaaf mijattuu taate ijaaraa jiru. Mul'ata badhaadhinaa qabannee hojjechaa jiru dhugoomsuuf qulqullina barnootaa mirkaneessuu yoo dandeenye qofaadha. Waggoottan jijjiiramaa dabarsine keessatti rifoormiiwwan gurguddaa akka biyyaa fi naannootti gaggeeffamaa tureen keessaa ijoon rakkoo cabiinsa sirna barnootaan mudate hundeerraa furuuf dhaloota dorgomaa gahumsa qabuu fi xiiqeeffatee hojjetu horachuu irratti xiyyeeffatee hojjetamaa jira. Jijjiiramni gama kanaan mul'achaa jiru abdii kan namatti horu ta'us ammallee hojii xiyyeeffannoo guddaa gaafatudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaas tarsiimoo imaammataa fi sagantaalee mootummaan naannoo Oromiyaa utubaalee misoomaa hunda irratti qabatee hojjechaa jiru galmaan gahuuf tajaajila baruu fi barsiisuu idileedhaan kennu cinatti qorannoo fi qo'annoon akkasumas leenjiiwwan dandeettii raawwachiisummaa cimsan adda addaa kennuun gahee isaa bahachuu irratti argama. Gama biraan sirni cimaa ijaarru ida'ama jaarmaalee ciccimootiin kan dhugoomudha. Safartuuwwan ijaarsa jaarmaalee ciccimoo keessaa ijoon gahumsa humna namaa teknooloojiin gahoome beekumsaa fi dandeettii yeroon gaafatu kan hidhatedha. Akkasumas sirnaa fi hojmaata iftoomina qabuu fi misooma teknooloojiitiin fayyadamnee tajaajila ammayyaa'aa kennuun kan madaalamudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaas barnoota fedhii irratti hundaa'ee fi qulqullina qabu kennuun cinatti tarsiimoo fi imaammata mootummaan qabatee hojjechaa jiru saffisiisuun mul'ata qabannee milkeessuun karaa dandeessisuun tajaajila gorsaa beekumsa irratti hundaa'ee dhaabbilee mootummaaf kennuun
ergama isaa qixa sirriin bahachuu irratti argama. Galmoota badhaadhinaa qabannee dhugoomsuun kan dandeenyu lammii gahumsa qabu oomishuun beekumsa, kalaqa, ogummaa fi naamusa hojichi barbaadu gonfachuun hawaasa isaa tajaajiluu akkasumas hojii hunda keessatti hirmaachuudhaan diinagdee jijjiiruu gaafata. Guyyaan har'aas tarsiimoo dhaloota dorgomaa oomishuun boqonnaa haaraatti ceesisuuf qabannee hojjechaa jirru kan itti dhugoomsinuudha. Hawaasa osoo hin baratin isin barsiise haqummaa fi naamusa ogummaa irratti bobbaatanii kabajuudhaan tajaajiluu fi beekumsa argatan hojii hunda keessatti hirmaachuudhaan jijjiiramaaf hojjechuuf guyyaa itti waadaa galtanidha. Hundaa ol eebbifamtoonni arra bakka hundatti dorgomaa taatanii argamuudhaan abjuu keessoo keessanii dhugoomsuuf carraa hojii jiru hunda keessatti hirmaachuun dorgomaa taatanii hojjechuu qormaatilee imala jireenyaa keessatti isin mudatan injifannoon ce'uun hariiroo hojii keessatti qabachuun isinirraa eeggamu cimsachuudhaan jijjiiramaaf hojjechuu akka qabdan carraa kanaan maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaan isin dhaamuu barbaada. Dhumarrattis itti gaafatamummaa guddaa isinirra jiru beektanii beekumsaa fi ogummaa argattaniin uummata keessaniif naannoo fi biyyaaf ifa taatanii jaalalaa fi tokkummaan jijjiiramaaf akka hojjettan daandiin keessan milkaa'aa akka isiniif ta'u carraa kanaan hawwiin qabu isiniif ibsaa. Irra deebiin baga gammaddan baga guyyaa eebba keessaniin isin gee ulfaadhaa galatooma. Kabajamoo Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa akkasumas kabajamoo Dooktar Garramoo Luqaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa ergaa dabarsaniif guddaa galateeffan nu galateeffadhaa. Thank you so very much, Honorable Madam Sa'aadaa Abdurrahman, Speaker of the Oromiyaa Council. And also, thank you so very much, President Dr. Garramoo Hulluqa, President of the Oromiyaa State University, for those insightful messages. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa qorannoof qo'annoo garaagaraa taasisuu keessatti naannoo Oromiyaa qofaaf otoo hin taane naannoleen akkamittiin humni galii maddisiisuu isaanii cima kan jedhu naannolee Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz akkasumas Somaalee wajjin hojiin hojjetu gumaacha olaanaa gumaacheera. Kana malees Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa adda kan isa taasisu barnoota kennuu qofatu hin ta'in leenjii adda addaa hoggansaa kan cimsu ni kenna. Maarree yeroo leenjii kanaa akkasumas yeroo eebba kanaa namoonni adda addaa gara magaalaa kanaa yeroo dhufan maddi dinagdee magaalaa baatuu ni cima. Maaliif jennaan bittaan gurgurtaan adda addaa waan taasifamuuf. Kana malees dippiloomaatonni adda addaa gara magaalaa baatuu yeroo dhufan hara dambal kana laalaniitu qurxummii nyaatiin waan hin deemneef hawwata tuuristiifis gahee olaanaa gumaachaa jira jechuudha. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa irra deebi'uudhaan baga gammaddan baga gammanni isiniin jenna. Excellencies, ladies and gentlemen, at this juncture, please allow me to make a special mention of the presence of Excellency Diana Nkomba Jere, Head of Mission of the Republic of Malawi to Ethiopia, and also Excellency Mr. Anthony Badrakshian, Deputy Head of Mission of Armenia to Ethiopia, who are in attendance of this grand ceremony. Please give them another round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. So in the field of diplomacy, I would like to say, speaking of diplomats here, in the field of diplomacy, the Oromiyaa State University is playing a pivotal role in establishing friendly relations with people in the neighboring countries. What makes the University of Oromiyaa unique and different from other federal universities in the country is that it focuses not just on academic relations and collaboration, but also in collaboration with Public Diplomacy Directorate of the Ministry of Foreign Affairs, Oromiyaa State University is also relentlessly working to strengthen the relations and ties between our people and the people of bordering countries such as South Sudan, Kenya, Somalia, and Djibouti through signing MOUs with institutions and universities such as Jomo Kenyatta University and University of Nairobi, for example, thereby helping to avoid cross-border conflict and fostering
cross-border relations and development. Qophoftaniitu eebbi geesse qophoftanii kanaafuu sirna eebbaa kana eebbifamtan jechuu akka nuu mirkaneessan kabajamoo Fayyisaa Gammachuu Daayirektara Riijistiraara Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa kabajaan gara waltajjiitti affeerra baga gammadne hundi keenya. Now please welcome to the stage Director of Registrars Oromiyaa State University, Honorable Mr. Fayyisaa Gammachuu, to proceed or to preside over the commencement ceremony. Baga gammaddan. Congratulations. Kabajamoo Aadde Saada Abdurrahman Afayyaa'ii Caffee Oromiyaa fi keessummaa kabajaa guyyaa har'aa. Kabajamoo Ambaasaadar Diinaa Muftii mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa koree dhimmoota hariiroo alaa. Kabajamoo Obbo Salamoon Araddaa mana murtii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti abbaa seeraa. Kabajamoo Dr. Garramoo Hulluuqaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa. Kabajamoo Obbo Ahmadiin Ismaa'eel kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baatuu fi miseensa boordii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa. Kabajamtoota miseensota seeneetii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa. Kabajamtoota keessummoota kabajaa fi biiroolee Oromiyaa adda addaa irraa dhuftan. Kabajamtoota abbootii gadaa fi haadholii siiqqee. Kabajamtoota barattootaa fi maatii barattootaa. Kabajamtoota barsiisotaa fi hawaasa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa hunda duraan dursee waamicha keenya kabajanii sagantaa eebba barnoota Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa bara 2017 guyyaa har'aa kabajamu irratti hirmaachuuf baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa bara 1997 irraa eegalee gara dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti erga ramadamee sadarkaa dippiloomaa irraa hanga digirii lammaffaatti kan bara kanaa osoo hin dabalin barattoota 64,000 ol eebbisiisee jira. Bara kanas barattoota digirii tokkoffaa marsaa 11ffaadhaaf barattoota digirii lammaffaa marsaa 8ffaadhaaf kolleejjiiwwan 3 iskuuliiwwan 2 fi muummee tokko jalatti muummeewwan barnootaa 11 fi ispeeshaalaayzeeshinii 6 sagantaalee barnootaa idilee galgalaa fi torbeetiin barattoota 1,973 dhiira 1,413 fi dubara 560 eebbaaf kan qopheesse yoo ta'u digirii tokkoffaan barattoota 964 dhiira 606 fi dubara 358 yoo ta'an muummee accounting and financeetiin barattoota 244 dhiira 129 fi dubara 115 muummee economicsiitiin barattoota 158 dhiira 112 fi dubara 46 muummee information technologytiin barattoota 8 dhiira 5 fi dubara 3 muummee managementiitiin barattoota 262 dhiira 168 fi dubara 94 muummee human resource management and leadershiptiin barattoota 6 dhiira 5 fi dubara 1 muummee agri business and value chain managementiitiin barattoota 6 muummee procurement and property managementiitiin barattoota 18 dhiira 17 fi dubara 1 muummee Oromoo folklore and afaan Oromootiin barattoota 160 dhiira 86 fi dubara 74 muummee governance and development managementiitiin barattoota 6 muummee seeraatiin barattoota 83 dhiira 63 fi dubara 20 muummee computer scienceetiin barattoota 13 dhiira 9 fi dubara 4 yoo ta'an kunis sagantaadhaan yeroo ibsamu idileetiin barattoota 142 dhiira 112 fi dubara 30 muummeewwan barnootaa 9 galgalaan barattoota 226 dhiira 139 fi dubara 87 muummeewwan barnootaa 5 torbeetiin barattoota 596 dhiira 354 fi dubara 242 muummeewwan barnootaa 5 walumaa galatti digirii tokkoffaa barattoota 964 ni eebbisiisa. Digirii lammaffaan barattoota 1,900 dhiira 811 fi dubara 198 yoo ta'an specializationii leadership and change managementiitiin barattoota 116
dhiira 90 fi dubara 26 Public Financial Managementiitiin barattoota 47 dhiira 33 fi dubara 14 Masters of Project Managementiitiin barattoota 358 dhiira 307 fi dubara 51 LLM in Commercial and Investment Lawtiin barattoota 91 dhiira 74 fi dubara 17 Masters of Business Administrationiitiin barattoota 342 dhiira 253 fi dubara 89 Development Economicsiitiin barattoota 55 dhiira 54 fi dubara 1 yoo ta'an kunis sagantaadhaan yeroo ibsamu idileedhaan specializationii tokkoon barattoota 6 torbeedhaan barattoota 100,000 fi 3 dhiira 800 fi 9 fi dubara 194 specializationii 6 walumaa galatti digirii lammaffaa barattoota 1,000 fi 9 ni eebbisiisa. Walumaa galatti Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa barattoota 1,973 dhiira 1,413 fi dubara 560 barachaa turanii ulaagaa seensaa fi bahiinsaa guutuudhaan barnoota isaanii milkaa'inaan xumuran muummeedhaan dhiyaatee kolleejiidhaan ilaallamee seeneetii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin marsaa lamaan gurraandhala 12 fi adoolessa 22 bara 2017 akka eebbifaman mirkanaa'ee jira. Irra deebi'ee barattootni fi maatiin barattootaa baga gammaddan congratulations! ውድ ተመራቂ ተማሪዎቻችን እንኳን ደስ አላችሁ። kanatti aansuun itti gaafatamtootni diinii kolleejjiiwwanii fi iskuuliiwwanii barattoota isaanii eebbaaf dhiyeessanii akka eebbisiisan kabajaan gara waltajjiitti gaafadha. Diinii iskuulii leadership and policy study Dr. Irreessoo Nagi, diinii kolleejjii saayinsii fi teekinooloojii obbo Abdiisaa Damisee, diinii iskuulii seeraa obbo Teedii Xilahuun, itti gaafatamaa muummee Oromoo Folklore and Afaan Oromoo obbo Girmaa Banjuu, diinii kolleejjii development studies obbo Taarikuu Gammadaa, diinii kolleejjii finance and management studies obbo Sintaayyoo Kumasaa gara waltajjiitti akkana affeertan kabajaan isin gaafadha. Irra deebi'ee baga gammaddan congratulations. baay'ee bareedduu hundi keessanuu baga gammaddan congratulations. Eebbifamtoonni School of Leadership and Policy Studies jalatti muummee Human Resource Management and Leadership and Governance and Development Management tiidhaan sagantaa barnoota idileetiin barataa turtan teessoo keessanirraa akka ulkaatan kabajaan isin gaafadha. Seneetiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walgahii gurraandhala 12/2017 gaggeesseen digirii jalqabaatiin akka eebbifamtan murteessee jira. Eebbifamuu keessan mirkaneessuudhaaf jooftaa qoobii keessanii mirga irraa gara bitaatti akka naannessitan isin gaafadha. Eebbifamtanii jirtu galatooma baga gammaddan congratulations. Taansuudhaan eebbifamtoonni School of Leadership and Policy Studies jalatti specializationii Leadership and Change Managementiidhaan sagantaa barnoota torbeetiin barataa turtan teessoo keessanirraa akka ulkaatan kabajaan isin gaafadha. Seneetiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walgahii adoolessa 22/2017 gaggeesseen digirii lammaffaatiin akka eebbifamtan waan murteesseef eebbifamtanii jirtu. Baga gammaddan. Congratulations. Galatooma.
baga gammaddanii eebbifamtoonni kolleejjii saayinsii fi teknoolojii jalatti muummee information technology fi computer saayinsiitiin sagantaa barnootaa barataa turtan sagantaa barnootaa idilee fi galgalaataan barataa turtan teessoo keessan irraa akka ol nuuf kaatan kabajaan sin gaafadha. Seeneetiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walgahii guraandhala 12 fi Adoolessa 22 bara 2017 gaggeesseen digirii calqabaatiin akka eebbifamtan murteessee jira. Eebbifamuu keessan mirkaneeffachuudhaaf jooftaa koobii keessanii mirgarraa bitaatti naannessa. Eebbifamtanii jirtu baga gammaddanii baga gammaddan congratulations እንኳን ደስ አላችሁ። Eebbifamtoonni iskuulii seeraa jalatti muummee seeraatiin sagantaa barnoota idilee fi torbeen barataa turtan teessoo keessanirraa akka ol kaatan kabajaan isin gaafadha. Seeneetiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walga'ii Adoolessa 22 2017 gaggeesseen digirii jalqabaatiin akka eebbifamtan murteessee jira. Eebbifamuu keessan mirkaneeffachuuf jooftaa koobii keessan mirga irraa gara bitaatti naanneessaa. Eebbifamtanii jirtu baga gammaddan baga gammaddan congratulations. Eebbifamtoonni iskuulii seeraa jalatti specialization LLM in commercial and investment law itiin sagantaa barnoota torbeetiin barataa turtan teessoo keessanirraa akka ol kaatan kabajaan isin gaafadha. Seeneetiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walga'ii Adoolessa 22 2017 gaggeesseen digirii lammaffaadhaan akka eebbifamtan waan murteesseef eebbifamtanii jirtu. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Congratulations. Thank you. Eebbifamtoonni muummee Oromoo Fookoloon Afaan Oromootiin sagantaa barnoota idilee galgalaa fi torbeetiin barachaa turtan teessoo keessan irraa akka ol kaatan kabajaan isin gaafadha. Seeneetii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walga'ii guraandhala 12 fi Adoolessa 22 2017 gaggeesseen digirii jalqabaatiin akka eebbifamtan murteessee jira. Eebbifamuu keessan mirkaneeffachuuf jooftaa koobii keessanii mirgarraa gara bitaatti naanneffadha. Eebbifamtanii jirtu baga gammaddan congratulations. Eebbifamtoonni kolleejjii development series jalatti muummee ekoonoomiksiif agrii biizines vaaluu cheen maanaajimentiitiin sagantaa barnootaa idilee galgalaaf torbeen barataa turtan teessoo keessan irraa akka ol kaatan kabajaan isin gaafadha. Seeneetiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walgahii guraandhala 12 Adoolessa 22 2017 gaggeesseen digirii jalqabaatiin akka eebbifamtan murteessee jira.
eebbifamuu keessan mirkaneeffachuuf jooftaa koobii keessanii mirga irraa gara bitaatti naannessa. Eebbifamtanii jirtu baga gammaddan congratulations. Nora ta. Eebbifamtoonni kolleejjii development studies jalatti specializationii development economicsiitiin sagantaa barnoota torbeetiin barataa turtan teessoo keessan irraa akka ol kaatan kabajaan isin gaafadha. Senetiin Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walgayii Adoolessa 22/2017 gaggeesseen digirii lammaffaadhaan akka eebbifamtan waan murteesseef eebbifamtanii jirtu. Baga gammaddan congratulations. Nora. Eebbifamtoonni kolleejjii Finance and Management Study jalatti muummee Accounting in the Finance, Management fi Procurement in the Property Management itiin sagantaa barnoota idilee galgalaa fi torbeetiin barataa turtan teessoo keessan irraa akka ol luukaatan kabajaan sin gaafadha. Seenetii Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walgayii guraandhala 12 fi Adoolessa 22 bara 2017 geggeesseen digirii jalqabaatiin akka eebbifamtan murteessee jira. Eebbifamuu keessan mirkaneeffachuudhaaf jooftaa koobii keessanii mirgarraa gara bitaatti naannessa. Eebbifamtanii jirtu baga gammaddan congratulations. Eebbifamtoonni kolleejjii Finance and Management Study jalatti specializationii Public Financial Management, Masters of Business Administration fi Masters of Project Management itiin sagantaa barnoota idilee fi torbeetiin barataa turtan teessoo keessan irraa akka ol luukaatan. Seenetii Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa aangoo isaaf kennameen walgayii guraandhala 12 fi Adoolessa 22 bara 2017 gaggeesseen digirii lammaffaan akka eebbifamtan murteessee jira. Eebbifamtanii jirtu baga gammaddan congratulations. Congratulations hundi keessanuu baga gammaddan. Baga gammaddan bagattiin isin ga'e. Baga gammaddan. Qophaisaa gammachuu guddaa galateeffannaa faaruu barattoonni baga gammaddan jedhan as ba'anii isinii dhiyeessinay. Congratulations, everyone. Congratulations. The batch of 2025 at Oromiyaa State University. Congratulations again. Isho, baga gammadani.
isin ilmaanayya beekum sorattanii bagabbi faantanii baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii bagabbi faantanii baga gammadanii baga gammadanii. Injifanno saba, aadaa
ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Young students from Barattootaa, schools in Barattootaa, they have been one of the best highlights of this event. Do you agree? Give them another round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so very much. We are continuing being blessed and graced with the presence of more and more guests attending this event. Allow me again to make a special mention of His Excellency Ambassador Yeson Arcadio Meneses, Ambassador of Colombia to Ethiopia, to have joined us on this grand occasion. Thank you very much, Mr. Ambassador, and welcome to Oromiyaa State University. Congratulations, ladies and gentlemen. Are you happy? Are you happy? Yes, this is your day, an amazing day where you see the fruits of your endeavors of years and years of studying and studying and studying and researching and now graduating. Are you happy again? Congratulations once again, ladies and gentlemen. Now coming up, we will accord special certificates to outstanding graduates. There are lots and lots of outstanding graduates amongst the graduates of this year at Oromiyaa State University. Are you ready? Wonderful, wonderful. Kanattaan sun sagantaa tibadhaasni kennamutu itti fufa waan ta'eef gammaddaniitu baga gammaddan bagattiin isin ga'e. Kabajamo Bo Fayyisaa Gammachuu, Daayirektara Reejistiraara Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa kabajaan gara waltajjiitti affeerra. Kana booda kanneen qabxii olaanaa gumaachan akkasumas immoo kanneen akkuma qubni wal caalu qabxii olaanaa galmeessuun fakkeenya ta'uu danda'an dubartoota keessaa dhiira keessaa akkasumas kolleejjii gosa barnoota adda addaa keessaa badhaasni kan itti kennamu ta'a. So it's time to honor outstanding graduates of this year, ladies and gentlemen. We have now called back the Director of the Registrar of Oromiyaa State University, Honorable Mr. Fayyisaa Gammachuu, who's taken the stage now. Akkasumas Dr. Riyaad Daawud itti aanaa pirezidaantii dhimmoota bulchiinsaa fi misooma Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa kabajaan gara waltajjiitti affeerra. Vice Presidents of the university will be joining us to confer the certificates to outstanding graduates, starting with the undergraduate students who have made it to the top of their class. So we'll have certificates, special certificates conferred to them with the Vice Presidents. Ittaan sun Dr. Nugusee Taaddasee, Dr. Kookab Dammaqee, Obbo Mul'ataa Huseen akkasuma gara waltajjiitti akka dhufan kabajaan gaafannaa. Isaan itti aantota pirezidaantii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaati. Please welcome the Vice Presidents, ladies and gentlemen, to the stage. Give them a big round of applause. Thank you. Sagantaa badhaasaa irra geennee jirra. Ammas irra deebi'ee baga gammaddan congratulations isiniin jedha. Eebbifamtoota bara kanaa keessaa qabxii olaanaa fiduudhaan sartifikeetii meedaaliyaa akkasumas waancaa kan badhaafaman hamilee cimaadhaan gara waltajjiitti akkana affeertan kabajaan isin gaafadha. Jalqaba irratti eebbifamtoota marsaa tokkoffaa ammajjii keessa xumuran keessaa digirii tokkoffaadhaan muummee accounting and finance irraa barataa Habiib Kadir Raagoo. Very great distinctions. Sadituqa saddeet sagal. Muummee management irraa Tamaam Maammee Tusee. Very great distinctions. Hamileedhaan gara waltajjiitti na affeera. Muummee economics irraa Abdurrahman Badaanee Hembato. Very great distinctions. Sadituqa sagal. Muummee Agri Business and Value Chain Management irraa
Yohannes Kasahun Tafari, very great distinctions, Sadtuka Sagalama. Mumme Governance and Development Management Tira, Branu Kanaha Karorsa, great distinctions. Barafamton Garolta Jakan Aruftan Kawajan Singafada, Mumme Oromo Folklore and Afan Oromora, Badaso Chala Midaksa, very great distinctions. Mumme Procurement and Property Management Tira, Ganna Aman Abdurro, very great distinctions. Mumme Human Resource Management and Leadership Tira, Mulatu Kasu Talila, very great distinctions. Please welcome the outstanding performance here and under the undergraduate program. This certificate is being conferred by Dr. Riyad Daud, Vice President of Oromiyaa State University. Mumme Accounting Information Technology Ra Asagaraj Derese Velesa, great distinctions. Etian Sudan eebbifamtoota marsaa lammaffaarra muummee isaaniirraa qabxii olaanaa fidan muummee maneejimentiirra barataa Dastaa Toluu Waqasaa College of Finance and Management irra very great distinctions qabxii 4 fiduudhaan muummee seeraarra barataa Kumaa Bekashaa Camadaa very great distinctions Sadituqaa Sagalchaa. Mumme Accounting and Finance Ra Kinfa Mikael Indale Barawak, very great distinctions. Mumme Oromo Folklore and Afan Oromo Ra Mustafa Kana Galata, very great distinctions. Mumme Computer Science Ra Million Gose Bobaso, great distinctions. These graduates are outstanding graduates who have scored great and very great distinction in their undergraduate studies for the past so many years. Ladies and gentlemen, they deserve a round of applause. Etian Sudan barattoota muummee isaanii irraa qabxii olaanaa fiduudhaan eebbifamtoota marsaa tokkoffaa majjii keessa xumuran keessaa muummee Oromoo Folklore and Afaan Oromoo irraa barattuu Bashii Qaasim Abdurrahman, very great distinctions. Muummee Agri Business and Value Chain Management irraa Birhaanee Toleeraa Ayyaana, great distinctions. Muummee Information Technology irraa Asagaraj Derese Balesa, great distinctions. Women top performance are now being conferred with certificates, and these certificates are conferred by Mr. Mulleta Mulle will be conferring these certificates to the female graduates. Muummee Management irraa barattuu Habuu Burqaa Tufaa, distinctions. Eebbifamtoota marsaa lammaffaa waxabajjii keessa barumsa isaanii xumuran keessaa muummee seeraa irraa barattuu Raaziyaa Abdii Yusuf, very great distinctions. Kanneen digrii tokkoffaa badhaasa sartifikeetii fudhachaa jiran dubartoota muummee qabxii olaanaa galmeessisan akkamittiin galateeffattu? Dubartoota mana keessaa hojii hojjechaa hoggansa manatti shaakalanii ba'anii amma immoo barnootaan dabalanii haala kanaan waltajjii irratti ba'an. Mee akkamittiin haamilee kennituuf haamilee kennaafi? Yes, the university gives special focus to women students, so we are now conferring outstanding women graduates of this year. Muummee Oromoo Folklore and Afaan Oromoo irraa Magartuu Asaffaa Wayyeessaa, very great distinctions. Accounting and Finance irraa Masai Abbabee Siyaasaa, very great distinctions. Management irraa Eden Tamiru Walde, very great distinctions.
Economics irra Barakat Girma Bakala distinctions. Amma kallattiidhaan gara badhaasa digirii lammaffaatti kan darbutaa. Kanammoo kan nu kennan Dr. Nugusee Taaddasee itti aanaa pirezidaantii Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaati. Eebbifamtoota marsaa tokkoffaa ammajjii keessa xumuran keessaa barataa Abdul Hafiz Hussein Abdul Majid. Very great distinctions. Eebbifamtoota marsaa lammaffaa waxabajjii keessa xumuran keessaa specialization leadership and change management irraa barattuu Hannaa Zawduu Dagafaa. Very great distinctions. We're now honoring postgraduate students who have done top performance during their studies. Specialization Masters of Business Administration keessa yeroo tokko badhaasa odoon dhumatin barattoonni akka hin baane. Specialization Masters of Business Administration irraa barataa Dinqaalam Tolosaa Abdii. Very great distinctions. Hundi keenyan teenya eddii sagantaan xumurameetu kan ba'uu dandeenyu kanaafuu iddoo keessan qabadhaatii ta'a galatooma. Specialization LLM in Commercial and Investment Law irraa barataa Yoonaas Amaan Ali. Very great distinctions. Specialization Masters of Project Management irraa Gadafaa Mangistuu Aklilu. Very great distinctions. Specialization Public Financial Management irraa barataa Mustafa Alisu Abdul Qadir. Specialization Development Economics irraa barataa Milkiyaas Lammeessaa Waagi. Very great distinctions. Dubartoota keessaa qabxii olaanaa fiduudhaan sertifikeetii kan badhaafaman marsaa jalqabaa keessa barattoota eebbifaman keessaa Specialization Masters of Business Administration irraa Masarat Ayalo Andarge. Great distinctions. This round of certificate will be given to female second degree or postgraduate graduates. It will be conferred by Dr. Kokeo Damaga. Dr. Kokev Damaga will be giving the Vice President will be giving the women their certificates. Specialization Leadership and Change Management irraa barattuu Hannaa Zawdee Dagafaa. Masters of Project Management irraa Beezaawit Alamaayyoo Beetamaariyaam. Masters of Business Project Management, Masters of Business Administration irraa Qaalkidaan Gannanee Gabrayes. Public Financial Management irraa Masarat Balay Tamasgen. LLM in Commercial and Investment Law irraa Zawdituu Gannet Tagany. Development Economics irraa Almaaz Araarsaa Gada. Amma kallattiidhaan gara badhaasaa meedaaliyaa warqee barattoota kolleejjii isaanii irraa qabxii olaanaa fiduudhaan meedaaliyaa warqee badhaafaman kan waamu ta'a. Galatooma kallattiidhaan meedaaliyaa kana kan nuuf kennan kabajamoo Dooktar Garramoo Hulluqaa pirezidaantii Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa akkasumas kabajamoo Ambaasaadder Diinaa Muftii fi Piroofeesar Roobert Mayoom pirezidaantii Yuunvarsitii Juumaa akkasumas kabajamoo Salamoon Araddaa Waaqtolaa mana murtii idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti abbaa seeraa Oromiyaa mitiitii Itoophiyaa beeksisan nama guddaa nu gidduutti argamu mee haamilee kennaaf isaaniif. Ladies and gentlemen, we'll now proceed to the Gold Award ceremony for top graduates from each college of the university. This gold medal ceremony will be, the medals will be given by His Excellency
Dr. Garano Huluka, President of the University, along with Professor Robert Mayom Deng. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sirna eebba barattoota Yuunvarsitii Oromiyaa kan bara 2017ti. Egaa Yuunvarsiitiin Oromiyaa barana marsaa 12ffaadhaaf barattoota isaa kan eebbisaa jiru. Yuunvarsiitiin kun kooleejiidhaan sandura immoo wiirtuu leenjiidhaan ture. Kooleejiidhaan erga sadarkaa yuunivarsiitii guddatamu gara waggaa 11ffaati kan deemaa jiru. Bara 2009 irraa jalqabee jechaadha. Baranas barattoota isaa digirii jalqabaa, digirii lammaffaa fi dooktoreetiin barsiisuu kan eegale. Yuunivarsiitiin kun sadarkaa maastarsii dhaan barattoota qabxii olaanaadhaan eebbifaman keessaa obboleessi kee kan biruu jirudha. Jalqaba irratti baga gammadde. Baga waliin gammanne baga gammanne. Mee muummee kamirraa qabxii olaanaadhaan kan eebbifamte? Ani maqaan koo Yoonaas Amaan Alii jedhama. Muummeen ani irraa eebbifame School of Law yookiin LLM jedhama. Commercial Law and Investment jedhama. Isaan maastersiidhaan eebbifame. Egaa kanaan dura ogummaadhuma seeraatiin hojjechaa turte? Eeyyeen sirriidha. Ogummaa seeraatiin dhaabbata Itiyoo Telekoom iddoo adda addaa riijinoota adda addaa irratti hojjechaa jira. Ogummaa seeraatiin jechuudha. Mee commercial law'dhaan eebbifamuun kee amma ogummaa ittiin hojjechaa turtan keessattuu immoo barri jaarraan keessa jiru kun jaarraa dorgommii diinagdeeti. Seeraa fi diinagdee walitti qabanii ogummaa kana eebbifamuun biyyaa fi siifis maal gargaara jettee yaadda? Ayyee gaafii gaarii na gaafatte. Barumsi seeraa yookiin immoo ogummaan kamuu daldala ta'uu danda'a, investimentii ta'uu danda'a. Yoo seeraan hin eebbifamne barumsaan yoo guddan yookiin ammoo yoo seeraan hin jabaanne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Kanaaf barumsa kanaan cimsine dhaabbanni ani hojjedhus dhaabbata Itiyoo Telekoom akkuma isiniin jedhe biizinasa irratti hirmaatee jirudha. Anis ogeessa seeraa dhaabbata biizinasii keessa hojjetu. Kanaaf biizinasadhaan ispeeshaalaayiz gochuun kanaaf nu fayyade. Waajjirichis yookiin ammoo kolleejiin kunis gargaarsa guddaa nuuf taasisee jira. Iddoo adda addaatti dhiyeenyaan akka barannu taasisee jira. Baay'ee galatooma. Ulfaadhu baga gammannee baga gammannee galatooma ulfaadhu. Daawwattoota keenya sirna eebba barattoota Yuunivarsiitii Oromiyaa ammas akkuma itti fufeetti jira. Turtiin wajjin qabdan ammas itti fufuudhaan waliin turuu isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Qaxaleewwan guddaa galateeffanna. Itti aansuudhaan barattoota dubaraa muummee hunda keessaa qabxii olaanaa fiduudhaan badhaasa meedaaliyaa warqee argatan marsaa jalqabaa keessaa Dipaartimentii Oromoo Folklore and Afaan Oromoo irraa barattuu Bashii Qaasim Abdurrahmaan marsaa lammaffaa barattoota eebbifaman keessaa barattuu Raaziyaa Abdii Yuusuf iskuulii seeraa keessaa itti aansuudhaan barattoota digirii lammaffaa keessaa kolleejjii isaanii irraa qabxii olaanaa fidan kan waamu ta'a. Kan ammoo kan nuuf kennan Bosolomoon Araddaa Waaqtolaati. Isaan wal jijjiirtu iddoo galatooma. Marsaa jalqabaa barattoota xumuran keessaa barataa Abdul Hafiz Uzeen Abdul Majid qabxii 3.91 fiduudhaan College of Finance and Management Study irraa barattoota marsaa lammaffaa keessa xumuran irraa School of Leadership and Policy Study keessaa qabxii 4 fi A+6 akkasumas teessisii very good fiduudhaan Hannaa Zawduu Dagafaa College of Finance and Management Study irraa Dinqaalam Tolosaa Abdii Iskuulii seeraa irraa Yoonaas Amaan Ali College of Development Study irraa Milkiyaas Lammeessaa Waaqii kabajamtoota daawwattoota keenya eebba yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa irratti argamna. Egaa yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota isaa guyyaa irraa eebbisee jira. Anis amma barattuu geeba argattee meedaaliyaa badhaafamtee qabattee dhiyaatee jira. Nu waliin tura. Baga gammadde. Amiin baga walumaan nu gammanne. Maqaa kee fi muummee irraa eebbifamte nuuf. Maqaan kiyya Sagadachi Dheeressaan jedhama. Muummee Information Technology irra. Baay'ee miira kee mee nuuf qoodi maaltu sitti dhaga'ame? Baay'ee gammadeera baay'ee natti toleera. Guyyaa itti dhamaatii keenya firii keenya ijaan arginu waan ta'eef baay'ee gammadeera. Hayyee mee haadhummaan jira hojiin jira kana hunda hojjetaa akkamitti wal simsiistee milkaa'ina kanaaf geesse?
Egaa dhugaadha gaafa waa'ee haadhummaa yoo kaasnu qorumsi baay'een ni jiraata. Innaa barnoota koosumatti hordofaan daa'imallee godhadhe. Innaa daa'imni immoo barnoota irraa nama hin daangessu. Kaayyoo kee beeknaan cimtee hojjennaan wanti duubatti nama hambisuu hin jiru waan ta'eef yoomiyyuu taanaan cimanii hojjennaan wanti milkaa'inni hin jirreef hin jiru. Kanaaf cimanii hojjechuudhaan milkaa'ina bira hin ga'amaan jedha. Dubartoonni biraa fakkeenya akka sirraa fudhataniif maal gorsitaan? Dubartoota akka koo fi wanti nani gorsu daa'imni booddeetti nama hin harkisu. Inni guddaan kaayyoo ofii beekudha. Kaayyoo ofii yoo beekan wanti galma hin ga'amneef hin jiru. Kanaaf kaayyoo keessan beektanii otoo ijoolleen duubatti nu hambisa gaa'illi duubatti nu hambisa otoo hin jedhin milkaa'inni hin danda'ama keessa hin darbama waan ta'eef bira hin ga'ama. Kanaaf jajjabaadhaadha hin dandeessu jedha. The trophies, university trophies, will be the performer of this year. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya barattoota badhaasa addaa argatan isin biraan gahaa jirra. Turtiin keenyas ammas itti fufa. Turtii booda immoo odeeffannoo biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Kanatti aansuudhaan barattoota shaampiyoon ta'an waancaa fudhatanii yaamaa. Marsaa jalqabaa guraandhala keessanitti kan eebbi isaanii mirkanaa'e keessaa digirii jalqabaarraa Mulaatuu Kaasuu Taliilaa 3.92 GPA akkasumas A+ 21 fiduudhaan waancaa kan fudhatu ta'a. This is the trophy award ceremony for the top performer for the undergraduate studies with an extremely very high, very great distinction. College hundarra akkamiti simatu college hundarra degree tokkoffa badhaasa addaa kabajamoo adde Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi hayyuuwwan adda addaarraa fudhachaa jira. Qaxalee kana akkamitti hamilee kennaafi. Congratulations. That was a remarkable. Baga gammaddan. Digirii tokkoffaa marsaa lammaffaa yookiin eebbi isaanii kan Adoolessa keessa mirkanaa'eef Dassitaa Toluu Waaqasaa. Kolleejii hundarraa. Digirii lammaffaa. Afur fiduudhaan akkasumas HRG 40 fiduudhaan waancaa kan fudhatu ta'a. Qaxalee kanaafis mee hamilee kennaafi yuunivarsiitii kana keessaa kanneen baratanii ba'an hoggansaan barnootaan muuxannoon naamusa addaan kan biyya isaanii tajaajilan ta'u kanneen kolleejii hundarraa waancaa fudhatan. Ittaansuudhaan digirii lammaffaa keessaa tokkoffaa yookiin shaampiyoon kan taate Haannaa Zawduu Dagafaa cumulative GPA 4 fiduudhaan. Now top performer in the undergraduate, the postgraduate program, top of all colleges, top of the university. Haannaa Zawduu Dagafaa digirii lammaffaa keessaa qabxii olaanaa fiduudhaan waancaa badhaafamtu. Dubartoota barsiisuun biyya barsiisuudha. Maatii barsiisuudha. Hunda barsiisuudha. Hannaa! Congratulations to Hannah, who has done an incredible performance, finishing top of the university in the postgraduate programs. Guddaa galateeffanna kanneen badhaasa nuu kennaa turan hayyoota keenya ambaasaaddaroota pirezidaantii yuunivarsiitii Jubaa akkasumas hooggantoota biiroo guddaa galateeffanna ulfaadhaa. Thank you so very much, Your Excellency, the guest of honor, Madam Sada Abdrahim, as well as the Mayor of Batu Town, the University President and Vice Presidents. Thank you so very much. That was an amazing ceremony as we graduate the 2025 batch of the Oromiyaa State University. Kun Sirna Eebba Yuunivarsiitii
naannoo Oromiyaa magaalaa Baatuutti gaggeessaa jiru. Kanneen bakka garaa garaa teessanii OBN sagalee uummataan nu daawwachaa jirtan hundi keessan guddaa galatoomaa. Baandiin biiftuu Oromiyaa sirbaan isin bashannansiisaa turtii gaarii baga gammaddan keessummoota nu gaggeessaa. Keessummoota akka nu gaggeessitan haamileedhaan akkaatii dhufaatii isaaniitti akka nu gaggeessitan kabajaan isin gaafanna. Baga gammaddan bagattiin isin ga'e. We'll now bid farewell to the guests of honor. Thank you so very much. Congratulations and happy day. Eebba barattoota Yuunvarsitii naannoo Oromiyaa saayeffachuudhaan tamsaasa kallattiitiin kan isin biraan gahaa turedha. Guyyaa irraas digirii jalqabaa fi digirii lammaffaadhaan barattoota marsaa 11ffaaf keessatti kan digirii jalqabaa eebbisiise barsiisaa ture marsaa 11ffaadhaaf eebbiseetiin jira. Yuunvarsiitiin naannoo Oromiyaa bara 1988 kan hundaa'e hanga bara 2009 ammoo Yuunvarsiitii Kolleejjii jedhamee yaamamaa kan ture 2009 irraa jalqabee immoo waggaattan 11 darbaniif keessattuu hanqina hooggansaa fi furtuuwwan tajaajila uummataa ta'uu danda'a pabliik sarvaantii keessattuu immoo liidarshiippii irratti yuunivarsiitii barsiisaa turee fi hooggansa guddaa horateedha. Egaa akka waliigalaatti marsaa 11ffaadhaaf barattoota guyyaa irraa eebbisaa ture kanas bifa ho'aa kanaan eebbiseetiin jira jechaadha. Addee Sa'aadaa Abdurrahmaan Afyaan Caffee Oromiyaatis saganticha irratti egaa ergaa dabarsaniin warri har'a muummee garaagaraatiin ogummaa garaagaraa gonfatanii eebbifaman kun uummata isaanii tajaajiluu irratti gahee guddaa gumaachuu akka qaban keessattuu yeroo jijjiirama biyyattiin gama hundaan qabatte kanatti ogummaan isaanii gahee guddaa kan qabu ta'uudha kan isaan himanii. Nutis tamsaasa kallattiitiin kan isaan biraan gahaa turre kana fakkaataa istuudiyoo muummichaatti isin deebisnaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.